Hayyeega manni qabannee amma isin dhufnee mana gurgurtaati. Akkam jirtan maatii kee kiyyaa brookar. Manni argitan kun mana haaree namuu keessa hin jiraatini. Mana gurgurtaadhaaf dhiyeessinee hedduu qulqullinaan ijaarame. Akkuma argitan kana keessi isaa kana fakkaata. Kaarmeetiri sukweerii 315 irratti ijaarame. Hedduu qulqullinaan ijaarame. Ganda Saappiyaan Goorootti argama. Masgiida Khadijaa Huddudduubaan jechuudha. Akkuma argitan manneen babbareedaa meeshaalee ammayyaatiin faayamee jira. Bilbila keenya kaasirra jiru kun qunnamaan isin jira. Hedduu namatti tola wallahi maashaallah. Waan babbareedaadhaan ijaarame. Bittuun dhugaa qofti akka qunnamu isin dhaama. Sheer gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuu wal jajjabeessuu waan ta'eef